إسلام ننكجبون كجبنا يا أمتك النوان فكاتو أسو كجبي نمتولا وما فكاتو أسو كجبي كجبنا حرامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركحون هجر جرتو أمنتي فيه كتان هدو أدهن قوني بغجرات تنسين مربوليان كيا لغا دبجوهي كيساتو المون ديرا يو أكنا كجبتو الرافقتي دوارتين الرافقتي دانيم درم فقتي لما ديرا اللي جول كجبني جيجبن توقو نجرهان تأفي هاتي وسوق أبين يغاها قبدو وسوق أبين يونغن جالتي المو في لفتي قتين ديمتو وان إسي أوفجر مالي ركني المو لفقتي سيسي أوفو أبدا انجرو ما والصومن باتي سقل كرباتي وقا سديدو يدباتي يو نياتا الليل أبدي حرمان صبدي حرمو أفنيا جفتي واميك أرقتي سيك آية دورقتي أسينجيتي حدا دائما ججبدو تنغتي هنديمتي إن فكاتا دبين مانو قوفتي ديمتي وجد مكان واني أنا سر دابدي توقو كيسا mucayyoon tuni amana namaa uffatamee cas ture deenas buusaa ture jette inni ammootu ulaagaa guutuu qabdi sarraatanyas ni qabdi suuqas qabdi jedhee akkasitti si awarrata jechuu akka isaatitti dhugaan hin qallatti malee hin cittu akkuma jedhan sanii garuu isiin dhuftee haala dhugaa jiru wajjiin namni beeku hedduun jira jedhan addaan babaaftee himtee jechuu tokkoffaa irratti wanni ani isarraa jibbuu yoo jiraate isii tana haadhas naa ta'i abbas naa ta'i jetteeni maatiin qabu gara itti baqadhu hin qabu jetteeni waa hunda gaafatte ulaagaa san hunda guutuu fi miti hiriyyaa isaa irratti kabaja isii dabe islaamummaan nama arrabsaa jette ati ilma islaamaati gaafuma sit dhuftu mucayyoon tuni qabeenyan filanne ati nama leestiroo xaraguun jenne dhuftee si'ii leestiroo xaraguu sitti makamtee bulti si wajjin horatte si wajjin deemaa turte hadha ammoo gadi baatee gaafa isiin siin xiqqoo labdee addan baatee bakka biraatti suura kaate qooyi isin ilmi dhiiraa hanga jedhu yoo namni maqaa nama dha yoo isin biraa bahanii namni maqaa nama dhahee maa akkasiin haaftan namni hiriyyaa ofiitu bara akkasi gabbaaseetiin social media irratti himatu hiriyya mooliin ture niitii miti sobu niitii miti wallahi hiriyyaa ofiitu akkasitti jecha sansaniin faana arrabsan ati baalageedha karaa si beekaa duruma kabeeytumaa fuute wanti sun keessattu waan sirraayyuu bareedu miti asla waan sheemii nama qabsiisu sanuu ilmaan isaa of jala buusee isiin finfinnee jiraatti achi jirti jedhanii kan obboleeyyan tiyya bultii keessatti eenyuma haa ta'u jedhanii waan jedhamu sanii jetteen fayyadamna jelteen bultii namaa booressiti bultii namaa hin taatu bultii namaa diidi waan ta'eef qaama waan tokko arganii jedhu wayya malee jettee jechuun garaallee nama hammeessa osoo waliinuu jiraatte nama jettee fayyadamu si godhaa jechuudha. kanaaf dogongora akkasii sanii eenyuma haa ta'u akka sirreeffattan jechuudha jechaan bultii teessanitti hin fiigina jechaan waa gaafachuuf hin fiigina gocha yoo irra geettan yookaan ragaa wajjin itti fida amansiisuu yaala amansiisa gaafadhaa jechuudha haa amanuu baatu jechuudha maaliif jennan daa'imman sunu haadhaaf jaalala qabdiif akkatti hiyaatuu fi qifattee boottee maaliif waan isii oofit jira malee somni hagana gaika inni fide akkasitti si awarratu suni kijiba fakkaatullee jechuudha dhugaa amma namni kuni namni suusanyaan namni suusin akkana kuni akkuma arrabni isaa maatii isiitti porti wallaahi ani dhaltuu jaaladhu shamara jaaladhu keessa shamarri akka mucayyoo tana natti tolte hin jiru dhugaa dubbachuuf suura abbaa kiyyaa gadi gargalchee poostii godhee jette maaliif fuuta warra fuute moo isii fuute maali wanni abbaa isii siif wanni jedhe abbaan isii amantii kamuu haa qabaatu rabbi jaahila si qabe malee amantiin teennas akkas dalagaa hin jenne namni tokko kofrii keessa jira nama san gaggargalcha abbaa jaraa gaggargalcha haadha jaraa gaggargalcha jedhan jiru
garuu ati abbaan manaa kan kee dhugaa siimuu fi nama jaahile nama irraa akiraatitti rabbisi makee maal gootare yaa'u walumaa galatti nama bultii teessan keessatti maatii keessan gahe jechuudha eenyuma taanan hin dhiisinaa maaliif si fuudhee si akka fedhe si daanachuu mirga qaba achi darbee maatii kan keetii waa jechuu mirga hin qabu dhiira dayyuus akkasitti ofirraa deebisuun wallahi baay'ee natti tolte dhugaa dubbachuuf anis nama akka kan keetii rabbi naa godhu irraa ammallee irra naa jabeessu wallahi hin jaaladhu rabbal kaaba hin jaaladhu dhiira gadhii akkasiisan jechuudha. Kun ammootu arrabni hiriyyaa irra narrabsaa maalii hiriyyaa irra nalaallatu yoo jettu gadhee fi gantuun akkanuma gadhee fi gantuun jechuudha amma mataa isaatti qulfii malee nama kana rabbi isaa qajeelchu mataa isaatti qulfii malee jaalalleen ofiitu tammaarraa isatti yeroo waliin jiraatan iyyuu hiriyyaa biratti ni kabajamti dhugaa dubbachuuf hiriyyaa biratti ni kabajamti. Kun ammoo haadha manaa nama ilmaan irraa dhalaa jiru nama sanuu ilmoo jalqabaa dhalanii hiyyummaa irratti hin daballu jecha isiin sanuu mala ittiin qusannaa fayyadamtuyyuu gaafattee dhide kuni baali beekumsaa miti wallaala walumaa galatti wallaala malee shari'atti illee fayyadamee osoo hin taane wallaaluma isaati. Namni nama hin feene tokko akkamii ilmoo namarraa argataa yoo jennee yaadne maadri kajaalatu ta'e maaliif hiriyyaa irratti hin kabanye maaliif iddoo isiin eeyne iddoo isii eeguun bakkee kamittuu iddoo isii eeguun dirqama isii tana ta'a haadha naa ta'e abbaa naa ta'e obboleessa naa ta'e obboleettii naa ta'e nama jedheen ani gara itti baqadhuun qabu jedheen jette na barsiisi jedheen inni ammoo maal jedhaa barnoota warraa keessatti haga kutaa 5 barattee dhe Allahu alami kutaa 5 kutaa 4 barattee jedhe anatti umursiisee jedhe tayyib kabuu abayii kana hunda dhugaa rabbii si wajjin dabarsisi ati gooteef kana guutuu gatteetiin isiin tun dubartiidha gattee ilma ofii wajjin bu'a abayii kan kee kana lifaati kan kee kana wallaaltee dhugama rabbii si gattee deemte soba si gattes deemtu jechoota kan keettu isii gubee deemte haa deemtu ilmoo isii irraa haa deemtu osoo hin taane osoo ilmoo sirraa qabaachuu baatte as gargaltee osoo ilaaluu baatte natti tola. Ammas garuu jechuudha namni arrabni isaa haga fe'umaa dheeratu namni arrabni isaa bakkee hin qabne bootaa itti waa dubbatu hin beeyne ammallee ni sirraa haa jedhanii yaatu'an hin sirraa Allahu alam. Inni kaan ammootu suusiidha kalas walumaa gala suusiidha arrabni isaa maaliif jennaan kalas barate bakka fedetti gadi dhiisu bakka fede gadi borcee biraa deemu barate dhiisuu hin danda'u sanammoo akkas beekaa itti deebiin dhiisa jettee itti hin deebiin hin dhiisu. Namni waa dhuguu fi namni waa dhuguu inni miti namni waa dhuguu dhiisa yoo rabbiin guyyaa keessa isa qajeelchee malee hin dhiisu garuu arraba dhiisuu hin danda'u. Arrabni tirfiidha tirfiin beeytanii foon tokko fakkeenyaa fi harkaarra wanni tokko si bahaa haa jennu wanti yookaan qaama kan kee irra bayeessuun muramee gatama arrabnis akkasuma muramee hin gatamu waan ta'eef wanti arrabni dubbatu muramee hin gatamu garuu isii dhukkubsee laalessee akkasuma deemuu barbaada haadha manaa ta'eeti laalessuus dandeetta garuu akkaataa isiin keessa itti dhufte san eessa akka dhufte san beeyitee kabajuu qabda ture maa wallaan biyya namaa deemtee birrii 5,500 kaayaaf jette mee waan isin ajaa'ibu 5,500 birrii Itoophiyaa ergaaf jette ijoollee tana garuu inni ammoo akka waan quban qabneetti akkasitti dubbate Allahu alami walumaa galatti wanti dhugaan jiru ammootu dhugammaan jiru maatii namaa achi darbanii qeequun dogongora sanirraa akka of sirreessitu yooma isiinuu si deebitee tabiraatu sitti dhufte dogongorri sun sirraa qaba. Haadha jechuun gatiin haadha guddaadha. Harma isii ciniinnee dhukkubsinee dhibamsiifne waa meeqa taane. Harma kana ciniinuu irraa kan ka'e adaadaan tiyya jechuudha. Wallahi summa wallahi obirisoona taate jechuudha. Gatii haadha beeka obboleeyyan kiyya isin kadiiraa akkatti ciniinnannee nu baatii 9 garabbaanne asiin geenne yoo wallaaltanii
haadhuma teessan saniifuu obboleettii teessan tajaartii godhattan san osoo kabajjanii ture jechuudha. Kabajuun isin irratti dirqama. Laalessuu miti mana haadhaaf abbaatiin nyaata baatee hin dhabne lubbuu isii takkittiin fedhii ofii qaqqabdee jiraachuu hin dadhabne bara. Haa ta'u namni dhala malee hin jiraatu jedhanii yootti makama. Keessatti ammallee wanni dabalataa rabbi nama haa filuu obboleeyyan teennata shamaraa laalladha isiniin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.